ليبيا كيسجلني أتشي بالبلتاني نتبواني بالبلكية انت لتي بالي أما ليبيا جبتو باتي أتشي مالك كفلت باتي رفتي فيديو باتي رب مجان مدينة كوني إني سجول مارسيكي سيبان فيدا شغالي دان فيتمو خلتينو مانسي فيدا ربي جداتي لباسا جدن بريمي لين صديف كما دي بشن لبونا مفري توكو جرت لبونا مفري تيمباسون اللالي دا بايه اوجيغو يا توكوت ويا لما تون تاني اوجيغو يا توكوت بكا كناتي اني دوريينس اني نما رسوس شيخنس كيسينس اكما خليسات توكما لان دابته لبو جولي كنا براري سنبودا من اورمو لبسي وي لبسي مالي اكاتي توكي تيچودا لبسي مالي لبسا كنا بودي نمني ليبيا دي كنا فيسبوك يرتي لبس انتو ديال اغيسي لبسي مالي لبسي فيسبوك يرتي غافا يولي سنة يادا تتا ولين بينو يرو سنة يولي تي ليبيا دا نما باسي سنة لما تمكا ليبيا نتي وامنان جدي مالي فهمنا غافتا بار فيديو سي غافتا ومني سغلي جرا في دسين جدا رغا في دسين جدا واحد دو غافتا وري ليبيا مو أكتي برباد دسين قولنا مالكو مكين نيمالي ملايكا جامانا جد ملاي دريرو مكين نامالي فيديو أكتي برباد سينر كانوا فيديو جرا ميميك قدا ارغا مدا جرا يوتتي إنر كانوا سيغالي أكرم نريفته إلالو كانا وني قولا موقفو چال لسانيدو مغرغارو دا إجولة تيكون حالا نما قدسي سكيسة جرتي بديرا سي أفرسونا جلجو كونيس دغهيرا أفرسونا كيسة تديو كان متي فاني ستي ماني غافا سنا نعرف سوتي جرتا أو ستي كيسة أوي أفرسونا تاني مارا أو ستي سيناني كيجي بمالو جناني جنان انت لطيفي دا جتة انت لطيف نفتي مانا كتول غلطة سينجرا براباتي جورا انت لطيف بالسون جرا خنا براباتي كيجي با إجولة كو بيسيتي مكانو بلّيسو دا جناني لبو باسا جرو باري كيجي با مبارك نيكي جيبا ummatarsi mata kadi kawo ummatarsi mata kadi kawo ma ummata oromo guutu mata kadi kawo male ijolle ko cikinunan birri milena sadi kuma ni bashani jecha ijolle ko yodute anis atis jimmis wala itisal bata male wonni arsi ko itisal bato vinjo sigale oromon hundi to ko tambeka dargitani arsi itisal bi mana farso galani tu ummatarsi itisal bi umman arsi ko mu matu kafala yo jadame in kafala ko mu matu akarsi tu kafala yo jedhame kafalee baabachuu ni danda'a humnas qaba kanaaf dubbii xaxuu dhiibne dubbii jibbaa ana qabu eenyunu dudubba kaadhaati ijoollee kana walumaan birmannee taasifna yoo jenne waliin birmannee taasifna atachi iyyi nu asii iyyina yoo ta'e immoo iyyiin ina fin dhaabatin iyyi abbaan barbaade na arrabsu iyyiin dhaabatin garuu sagantaa ijoollee kana qabamaa jira walumaan qabnaa fi guyyaa sagantaa wayin jirre ilaalaati walumaan taane boodde qabnee fi oromoon guutuun itti dacha'ee ijoollee kana amma tunsii fidee wallaahi waan isin jettee boossu annooki kunola qoy dawaleen si fida amma naawsi amma si fidi qabdu ijoollee fiduu baatu rakkoon qabu ati dhugaa yoo sitti mee jechuudha namni asirraa afaan bahee ila amma arsii keessatti tolfii qabdu arsii miidiyaa irratti fi arsii lafaa kun garagara okay arsii dhuma isaatiin kabaju guddaa namaaf qaba si kana garagaraa gaare miti jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee murbichaa nagaamu gurbaarraa buteen inta ijoollee shamarranitti qosi dhagaamu ela
Ela godina arsiidita aanaa shaallaa ganda ajjee ani hin beekuudhaan ganda kana. Garuu mubee dhageeffadhu. Mubee dhagahi miidiyaa kana irratti beekuu qabdu arsiin sirna qaba jilbas qaba. Okay? Akkuma kutaa Oromiyaa 11 yoo kana yoo dubbanne sirna keessatti namni akka kutaa arsii sirna beekuun jira dheeyyaa boon. Sababa kanaaf wanni ati beekuu qabdu miidiyaa kanarraa namni ol baheetu jibbakee mul'isu jibbakee dubbatoo jiraate ifaa bilisaan viidiyoon taa'ee ana tokko afarsoo lama Aisha sadittuunni sodaafuu yoo as baatee jechuun daarektiin dhaabbattee akkatti miidiyaan guyyaa takka wasiin jettee beeku. Yookaan fuula jiraattu kana jallaa yookaan gosan qabdu yookaan bakka hin qabdu yookaan fuula kanaan walaamoo fakkaatti yookaan goondaree fakkaatti yookaan goonjabee fakkaatti anything Oromoo qulqulluu miti kana beeki. Oromoo qulqulluu keessaa arsi ijoollee arsii keessaa namni fuulan as been irra si arrabse nusadiin qofa. Okay? Nusadiin hiriyyummaan ta'uu danda'a, waldee garee ta'uu danda'a, sun hin beekamu, iccitii ta'uu danda'a dhiisisa. Kutaa arsii kana ati akka nama haadhaaf abbaa keetiitti ilaali malee ijoolleen si jibbitu tokko hin jirtu. Namni yoo namni mana banatee si arrabsu arrabaan mataa nama cabsu. Anama sabantii baajira shamaran anjana ajin hundatu yoo ansarrabsu arrabaan mul'atu na godha. Gaafa ansarraba dhiise immoo gara laafiyyee tajaajila dhuftee. Silazii ijoolleen arsii kan jibbitu tokko illee hin jirtu. Hin dogongoriin. Warri koomantii barreessu kuni ijoolleen jiraa miti huqqoodha. Warra bilcheessanii nyaatuu hin dandeenye, yaadullee hin dandeenye. Nyaatuun kun beektaa alanshanii butuchanii akka soggaara ta'utti gad dabarsuuf ham godhanii midhaan nama jalaa fixuuf liqimsutu jira. Warra alanshaa san butuchuu hin dandeenye, warra ammallee bal'isee yaaduu hin dandeenye santuu waa sin jira malee warri alanfatee danda'u waa sin jedhu kan amane. Wallahi anu jedhaan ture kana. Maalle namni miidiyaa TikTok irra jiru guutuun maqaa arsiiti yoo na jibbeeyyuu gaayaa arsiini biyya keessa an viidiyoo si dhiyeessuu danda'an ummanni arsii ummanni kabajamaan ummanni si koomandoo wallahi amma kuno amma si baasuu danda'a viidiyoo jedhi du'aayii kadhatan jechuudha yeroon sorry jedhettan rasuulli keenya bar nagayaaf taa'amman isaa taajiraatu irra gaariin nama kan kamiyyannaan nama badii ufii san amanee nama dhiifama gaafate min chiggiraallee inde anis malee tokko amroo hin jenneeni dhiifama sorry maal fiddan maal tuna rabu eme dhiifama guddaa mullee ko qaalii gara lama dawalan WhatsApp koy WhatsApp dawalan ijoolleen ofii keetti interview godhiiti ijoolleen kun ba'uun qabdi dhugoon fadhe malee bara naannoo sinii mattu kanan beeku arsiin beeka malee naannoo siin gola keessa galte ajjee maal jettu kaasee gattaraniiti. Kanaafi walumaan dhaggeeffannee ummanni dhibbaa furii sun yoo ijoolleen kun habaatu jettan laaboo dabalate waliin sagantaa qabnaa fi ammuma sagantaa qabnee fi viidiyoo jenna footoo jalaati lakkii haduutu yoo jennes murteessinee ammuma kalas waan itti maaliif guyyaa kana guddisin jiru tokko hin jiru gara bisitti maal haala itti sii mijjatu guyyaa itti sii mijjatu guyyaa sagantaa kee hin jeene guyyaa sin jeene tokko ati qabdee yoo ati guyyaa akkana gargaarsa jiraa ijoollee kana bira dhaabanna jette anis viidiyoo dhiyuutiin kun akka duraan ilaalee dhiisu namni si fuuldura dhaabatu tokko illee hin jiru maaliif bu'aan nama tokko yeroo tokko hin beekamu suuta keessa laallee madaallee cuunfinee irra deddeebinee arginee jirra. Kanaaf guyyaa barbaade namni kamuu guyyaa teetti akka isaan haappii ta'an aamushu waan rakkaasamu akka shakkiin qabu. Obboleessa koo jala deemtee gurbaa miilli irraa citee jiru jettu gurbaa miilli irraa citee jiru anaaf ijoollee gandaa qofa osoo hin taane ijoollee ollaatti ijoollee naannoo waliin guddanne dha. Sagantaan bakka biraatti qabameefii jira jennaananii haalataan ammoo sagantaan nama bira qabameefii jira sagantaan qabameefii jira jennaananii irraa usi yoo sagantaan sun hafee jiraate engadas kanuma naase yoo sagantaan sun hafee jiraate ana ganda dhiisi ijoollee safaraati ijoollee ollaati sigalee kanaafi waa tokko rakkoon qabu sagantaa tokkoon qabaafi sagantaa guyyaa tokko kanama tokkootti kuno modetara guutuu sii kennee nama si jeequu jechaan tar jiratti barreessu arginaan
حتى البلوك دي ورما namni na jeequ kana booddee aaruu dhiiseera namni bilookii sin godhin miutii sin godhin namni taajaba ijoollee nu dhukee irraa kaasoti ijoollee namni na arrabsu warruma Dubaayin keessa maallaqa dubartootaa walitti qabee nyaatee makiinaa ati maaliin rakkattan jedhame isuma dhugumaa rabbi gara laafoon Dubaayin keessa jira hoo maa rakkata namnoo makiinaa ofa isuma dhugumaa sitti makunola aniifati footoo durii si yaadachiisuu yeroo geeffataman nu deeggaddaa kee kolfaa ture wallaahi gara laafoon ماكينة أنا ما ماكينة إن شاء الله ما بقول كوي لا أتيجي كده يجي ما يجيفته نموت بوشي كولا نستمبي كاني يروح برا ستي ما هو يجيفته ما جته جيم استبته وانته تيجوته بيتشو كمالا قارون مني جولة جدي أنا متي سيكله ماكينة بيتا تكلي كو جتي جولة حتى ماكينة كو والا تردي هما كم كولا نركب بوده برون تمو ماكينة ساته بفما نرجع جتين تلي توك ما تقول لكم هذا دين عادي نار تقول ما شاء الله وبسسيك نكنا ربي رومو ده هكنو ها وبسسيك نكنا أنا أفكر فانكر رومو ده ربي هكنو كنا إذا كنا سجنتا رت أمني حالا غاري نيو جنة سجنتا رجل جرامو جولين حكومة تجى زالتن جولين هتشيك أبدن هتشيك هلو كوي غرلا فو جولين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aga akkuma ta'etti turtanii bilbiltanii boossanuu uummanni isin dhagayetti sagantaa qabii fi kan gargaaru nuyi naan jedhe waan ta'eef sagantaa isinii qabuuf deemna isin gargaaruudha. Maqaan kee eenyunni gara laafoodhaan dubbadhume maqaan kee eenyu nama wayisii fidee dhufee ijoolluma naannoo keessanitti maqaa keetti bakka dhaloota keetii qorachuu barbaachisa gatii ta'ee fi itti wal barilaa gara laafootti naase. yeroo tokko na dhageeffadhu uummanni keenya kuni namaaf ni rifatanii nama ni qarqaaranii namoota hedduullee biyya isaan keessaa baasanii jiranii garuu immoo hawaasni keenya kun yeroo baay'ee namoonni kallattii adda addaatiin nama gargaaru waan nama miidhaniif ragaa qabatamaa okay amma nuti kasin isin shakkinee osoo hin taane hawaasni akka gaariitti dhugaa keessan akka hubatuu fi sagalee kana waraabachuu danda'anii sagaleen kun immoo bor mucaa isin qarqaaru kana mubee hin beektanii isalleef ragaa qabatamaa ta'a so tokkoof irratti iddoo dhaloota keessanii maqaa keessan kabbaa keessanii sirriitti sagalee ol kaasee dubbadhu lammaffaa irratti Kailan no, hujii hojjetanii kan fakkanii ji'aan birri kuma soddoma jedhanii kamanaa dhugaasanii. Haga ijoolleen jenne ammoo kuma saddeetii fi jaasaan gaafatanii akka taana wallaallee isin dhiyeessan. Baasan Liibiyaa jedhanii isin baasan moo Suudaan dalagatan jedhanii isin baasan moo Dubaayin dalagatan jedhanii manaa isin baasan? Suudaanii hojjettanii hojii mootummaa hojii diriirii itti waaddisii banameera hojjettanii gammattanii yeroo rakkoo qabuu jedhanii dhuma manaan baasan achi hojjettanii akkasii wanti rakkatti rakkatta hin jiru jedhanii dhumaasan iddoo dhugaa dhumnu nama shanii dhumne namni Mubee irratti bilbilanii jiranii narrattiin bilbilinaa laayivii irra jira jaama. Okay. والله بالله وإذا ركنا دماني وانت برا وانت نور ركنا وتر ركتي أكنا نم ولا أنا سريت ولنا والله ركنا دي كلوا إلى مجال جولنا ونمنا وشنين باني كيسا لما سريت تبتشا يمنا نحن لما أمو مقاسنا برا بدنيرا مقاسان جرلون توانيرا نيجي جرلين دير لما سريت أسلامني أكتا ولا لي وربي وبيكاري في US أقدر من الدنيا في US أنا نبي نوجد النومات ولا لي يدمر وقولي ركنا بيتين برابات تطلع بسانا نقول لدي ما ده نركو براتي وتي وبيكاري بدون لدي ما تركب والله بالله يا الله الله ده تبي كأنه هو تاني تنجت ولي بدنا أحسن تنجت ما ترى شاو قام تاني تنجت كان ده جدوا واركو جرنا بعدين تاني وقام تاني تنجت تاني كم كندان يا الله تاني تنجت إنه ما ترى والله بالله ما ترى ركنا دي ما هي ترى وان براتي بيوتي لما يجي الناس يدا وهذا ترى بيتجه سيرها وتلدوني أسمع جنة أمي كذا موبايل كيا سجى يدك وجاي يشونا على عملي كبا ميوتي سيقول يرو تقول تمو دبي جبتمو ليبيا جبتمو كينيا جبت بيجيب تسان سجله كل دنا دامبا سينو همي جدني
Gaaffii kana lamaan sirriitti sagalee kee qulqulleessitii deebisiif. Guyyaa kana maal Suudaan jedhanii gamadaan baasan amma ammoo kan jirru Liibiyaa. Liibiyaa akka ta'anii gara laafoo warragaan qaba kunoo bilbilii duwwaa 21 jedhee eegala Liibiyaa. Beeka biyya gaafadhe maaliifi hawaasni kun waan namarra kaayaa beeka biyya biroo. Kanaan baasee isaan Saadaam jedhani. Saadaamii maqaa dallala keessanii inni guddaa maqaa dallala isa guddaa Saadaam jedhama. Aywa ka biyyaa baase gara laafoo amma waan biraatti galti ati. An wantan barbaadaa jiru ijoollee kana baasuu wantan barbaadaa jiru laa gorru. Waan arsii ta'ee fi waan jinnii ta'e bakka naan jira. Ijoollee kana nama haadha jalaa gowwomsee baase Suudaanii dhaxxanii hojjettanii kafaltu nama jedhee gurgurate kana dhiisuuf hin taawwan. Biyya keessaa namni biyya asin baase Saddam jedhama maqaan isaa. Amma naa seenaa isa kana kalas amma naa seenaa achi baatanii kaataniiti. Achi baatanii achitti namni suuraan daabbo callisi dhiisii ni miti. Ijoollee kana qarqaarree geessinee egaa isaan achi baaniin booda waan dalagamuu qabu ijoollee birootiif viidiyoolee hojjannee waan daddabaafne yookaan ijoollee kana caalatti cimsuu danda'a waan ta'eef. Kanaafan jedhe dhiisaa. Yeroo ilaaleffadha. Ijoollee kana dhugumatti yoo gargaaruu barbaadan sagantaa qabnaa fi sagantaa qabaafiiti. Ijoolleen kun gaafa baatee kaate sana booda eenyu biyyaa isin baase jettanii akka arsiitti si galee akka Fayyada. nagaa alhamdulillah. Okay, bakka jiraatanii nama afwat kana nin beekaa. Dallaalli ishee nama Saadaam jettullee nama biraati maqaa biraatiin jira. Malee rakkoon hin qabu garuu ijoolleen yoo birriin guutee fi hangas mara uleen irraa qannatti irraa qannisanii. As keessa erga qabamtanii hagam geessanitti obboleetti. Ji'a sadii erga qe'ee ba'anii bultii ji'a lamaaf guyyaa 15 achitti dararamuu jiranii dallaaluma dararamuun wama beekamaadha. Amma sagantaa sabtii dhufuuf ahada otoo waliigallee tokkummaadhaan waliigallee sabtii dhufurraa kaafnee sabtiif ahada giiftaroonnis geemaroonnis hundi waan dandeenyu asumatti gargaarree asuma keessa habaasifannu sinin jedha ammallee jira sagantaa qabaa fi obboleetti kiyya bakka obboleetti kee kennime Si wajjin tara waatti dama si. obboleetti kee dibamti gurbaatti kenni maaltu dhibe obboleetti kee qorichi kenna qoricha maalii kennani ishi gurbaatti kenni gurbaa irrukutanii Yaa mu beeuleen hin jiru. irrukutanii Waan sirrifachiisuu miti. gurbaatti kenni bakka gurbaatti kenni wallahi waan akkana kana dhaga'uun jaalladhu an gurbaatti kenni Mucaasani waadhaa matti kenname gisee takkaana waatti dhaama. kenni Ana jaalala kan taachee duwwaa tokko jedhama. ayyee eessa amma eessa jirta Liibiyaa jira. ayyee dhageessetta ganduma tokko ijoolleeni ganduma tokko ayyee rabbi sina baasu sagaleen keessan uummata biratti dhadhagaahamaa jirti dhageessisaan jira waan obboleessi keenya tokko siidhaamu dhaggeeffadhu dirree dhaamiif Maal sin jala bitaa sagaleen kun yoo si dhagahame namni isin qarqaaraa jira jedhanii yoo isin gaafatan hin bahin jedhaani nama hin qabnu jedhaani. Malee nu gargaaraa jira yoo jettaniin walumaan beennatti keessattuu mamnee falaxamnee agarre waan ta'eef nu gargaaraa jira yoo jedhaniin hin dhiisan haga birriin san buutu sa'aa 24 tuman. Kanaafuu nu nama takka hin qabnu jedhaani haga mu beenfaa ani dubbiseen jira tokko kana maaliiffa dubbatu wayii naanaasa'ee jennaan obboleessoo natti hin dawwalin jeen duraan awwaana kana keessaa dhaabbadhee natti hin dawwalinaa bilbila kiyya eessaa fuutan jennaan intaloo tokko kabaaleetti intala baalee tokko jirti kan biraa kafalattee baati qoy amma telegiraamii keessa laaleetan isinii fida asuma gastiirra isinii fida
ijoolleen mana kootti ateessatti beektaa jennaan waliin ani hidhame ijoolleen ijoollee arsiiti ansiniin ga'uun dhufe baafadhaa jettee jennaan obboleessisi ingilizii jira maassi galchee jennaan viidiyoo baatee dubbatti jedhee itti lolaa ture amma intaloo sanatti bilbila beekuu Itoophiyaadha Oromoodha qalaas ani beeku akkas